tokkummaan keenya itti fufaa deemaa laalaa innaan burganaman deeman rakkoon qabu. Biyya tana galaafata, saba kana galaafata, ceehumsa kana gufachiisa. Fakkeenyaaf achi ta'anii abaa'oo hamachuurra Daawud yaamanii achi kaayanii uummata san duratti maan gaafanne? Waan waraana galchineef maan gaafanne? Waa'ee Finfinnee keessa jirra waliin jirra idillee wajjin oolla maaliif wal amanna? What is the issue? Namni walitti dhufee maaliin haasofne? Walumaan oolla bara. Nagaan hoggaa ulaaltu fannee haasofnu nu obboleeyyani. Deeggaraa ofii keessa yoo ta'inu hundu diina. Kuni dhaabbachuu ani shira naqamna maali Maqaleetti xaxamu caalaa dogongora Finfinneetti hojjetamaa jirutu jijjiirama kanaaf gufuudha. Maqaleetti shira xaxama. Sareetum ciniinuudhaaf qophaa'a. Balbala keenya garuu kan banaa jiru nuyi. Kan qaawwa dhugaasatti immoo maal jenna? Humna lama jira, humna jijjiiramaatii fi humna jijjiiraman barbaanne jira. Humni jijjiiraman barbaanne biyya nyaatee ka'e biyya sanillee numa kenneef mootummaa fi mormitoota kenneef.